Hello, ashama shamada watoota keenya akkamiin nagaa fayyaadha akkamiin irraas kun appii yookaan websaayitii garaagaraa qabannee dhufnee jirra. Websaayitii kana ilaaluudhaan dura namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan YouTube keessa seenuudhaan chaanalii keenya Asham Tech jechuudhaan seenuu dandeessu. Isa asirratti argamu kana jechuudha. Telegiraamii YouTube ni keenya jechuudha chaanaliin keenya. Chaanaliin keenya inni sirrii isa armatti arginu kana jechuudha. Isa kana seenuudhaan subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Namni wanni irratti qabannee dhufnee aappii baree yookaan websaayitii bareedaa qabannee dhufnee kan ittiin barattoonni itti gammadan akkasuma wantoota garaagaraa hedduu of keessaa qabu jechuudha. Jalqabame Chrome kana haasennu. Chrome kana erga seennee booda websaayitii nuti qabannee barreessuudhaaf searchii kana barreessina jechuudha. Search kanarratti wolframhalpha.com jennee barreessina jechuudha. Akka arma asirratti argitanitti barreeffamaanis isiniif hin kaa'u achirratti wolframhalpha.com jettanii barreessitu jechuudha. Isa kana yeroo tuqaaftan by the way isin bareedaa barattoota yuunivarsiitii akkasuma barattoota kolleejii barataniif akka gaariitti kan ibsu kanudha jeetiin abdadha. Wolfram Alphaan kun kunoo isa asitti argitan kana koorsiilee garaagaraa hedduutu as keessa jira. Keemistiriidha, fiiziksiidha, staatiksii akkasuma histirii wantoota garaagaraa hedduu of as keessatti argama jechuudha. Moor kajoo kana yoo tuqxan taatan asirratti amma staatiksii jira wantoota hedduu jira jechuudha. Moor toppikiilee garaagaraa irra caalatti biraa ilaaluudhaaf moor toppik tuqna. Moor toppik yeroo tuqna as keessatti arganna jechuudha. Koorsiilee feetan as keessaa ni argata. Appilaayidii ni jira akkasuma maatimaatiksii ni jira staatiksii ni jira jechuudha. Wantoota hedduu jira. Isa kan ilaaluudhaaf tokko amma staatiksii haa ilaallu. Staatiksiin kunoo isa asitti arginu kana jechuudha. Staatiksii kana keessatti gaafiilee asaayimentiidha. Gaafiilee garaagaraa hunda as keessatti barreessuudhaanis argachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf isarratti yoo agartan descriptive statics and regression analysis wanta jirutu jira. Statistics irratti namoonni baratan kana ni jira jeetiin abdadha. Isa kana akkamitti akka hojjennu kan laallu ta'a jechuudha. Akkasuma random variable statistical intermediate wantoota hedduu jira. Mee tokko haa ilaallu descriptive statistics kana ilaaluudhaaf isa sana cuqaasna jechuudha. Erga cuqaafne gaafii saniif deebisaa isaa asirratti arganna jechuudha. Miidiyaanii sana yeroo laallu miidiyaanii achirratti nuuf kaa'a. Asirraa nuti wanti tuquu qabnu step by stepidhaan solutionii akka nu garsiisuuf isa armatti arginu kana tuqna jechuudha. Yeroo kana tuqnu asirratti next kajoo kana diimaa asitti arginu kana isa yeroo cuqaasnu takka takkaan nu agarsiisa jechuudha. Akkaataa itti hojjetame jechuudha. Deebisaa asirratti yoo ilaaltan 28.5 akkasii isa kan deebisaan kasirrii garuu solutionin description isaati wajjin akkamitti akka dhufe asirratti barreessina jechuudha. Step kana nama tuqxu jechuudha. Diimaa kana haga dhumatti deebisaan inni dhumaa isa asirratti argitan stepii dhumaa kanarratti arganna jechuudha. Kunooti 28 jala kanarratti nuuf fida jechuudha. Kanaaf isa kana akkanatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Deebisaan keenya 28.5 meaning keenya isa kana jechuudha. Giving kan nuuf kenname akkanatti barreessina. Feetan search irrattis gaafii isiniif kenname barreessuu dandeessu jechuudha. Akkasuma example biraa ilaaluudhaafis wantoota argitan kana akka gubbaa kanarratti tuqaasuu dandeessu jechuudha. Isa kanas haala kanaan example koorsiilee biraatis akkasumatti ilaaluu dandeessu jechuudha. Akkamitti akka hojjetamu wanti san ilaaluudhaaf jechuudha. Koorsii asirratti argitan keessaa hedduutu jira jechuudha. Ammas koorsii tokko haa ilaallu as keessaa ilaallanne jechuudha. Koorsii hedduun waan jiruuf tokko as keessaa qabannee ilaallaa jechuudha. Example by topic kajoo kana keessa hedduutu jira. Keemistiriin jira, fiiziksiin jira. Isa keemistirii kana haa ilaallu mee fakkeenyaaf. Keemistiriin kun wantoota toppikiilee isaa keessaa hedduu isaa nuuf kaa'ee jira jechuudha. Isa kana keessaa nuti kan filanne tokko tuqaasnee isin garsiisuudhaaf haa ilaallu mee chemical reaction kajoo kana ilaallaa jechuudha. Chemical reaction kana akkamitti akka hojjetamu example isa tokko tuqaasnaa jechuudha. Chemical reaction giving isaa akkasuma wantoota
inni nu garsiisuu qabu hunda deebisaati wajjin nu garsiisaa jechuudha. Naachuraal hin jiru sooshaal hin jiru jechuudha. Kanas akkuma jalqabaatti isteeppiidhaan akka nu garsiisuuf cuqaasuu qabna jechuudha. Kunoo inni akkanatti nu fidaa jechuudha deebisaa isaa giraafiidhaanis wantoota hedduudhaan jechuudha. Isteeppiidhaan kajoo kana tuqnaa jechuudha. Isteeppiidhaan yeroo kan tuqnu haala lama nuuf fidaa jechuudha. Isteeppii kajoo diimaa kana tuqnaa jechuudha. Yeroo tuqnu kunoo isa kana akkuma jalqabaa nu fidaa iski neegstiidhaanis akkasuma show all isteeppii jira. Lamaan keessaa akka feetan tuqattu jechuudha. Takka takka ilaaluu feetan neegstiidha. Garuu nuti all hunda ilaaluudhaaf akkanatti tuqu qabna jechuudha. All by topic hajoo kana deebisaa isaa haga asirratti ansariin kunooti. Shortly deebisaa arzuubbattis nuuf kaaya gama jalaattis deebisaa nuuf kaaya jechuudha. Kanaaf deebisaan keenya ibsa bal'aadhaan yoo barbaanne akkanatti ilaalla. Deebisaa qofa garuu gama gubbaatti ilaalla jechuudha. Isin hafeetan asirratti barreessan jechuudha. Sarchi bakka jedhu kanarratti gaaffii keemistiriidhaa kan isin dhibee asirratti wolfram alfaa kanarratti barreessitu achiin sarchi tuquu qofaan irratti argachuu dandeessu jechuudha. Garuu nuti ammas biraa websaayitii biraa qabannee jirra jechuudha. Wolfram alfaa qofa osoo hin taane isa kanas mee haa isin agarsiisnu. Inni kunis baay'ee barbaachisaadha. Zii laayibaraarii kajoo kana tuqna jechuudha. Zii laayibaraarii kajoo kana. Inni kunis laayibaraariidha. Buukiilee garaagaraa hedduu of keessaa qaba jechuudha. Buukii addaa kunoo isa asirratti arginu jalqaba irratti isa zii laayibaraarii jee dubbatu kana tuqaasna jechuudha. Inni kunoo isa sadii kana nuuf argamsiisa yookaan nu agarsiisa jechuudha. Nuti isa kana keessaa buuk kajoo kana tuqaasna jechuudha. Buuk kajoo kana keessaa kitaabilee garaagaraa hedduu of keessaa kan hammatee qabudha jechuudha. Inni kunooti akkuma as jalatti argitan kitaaba addunyaalee hunda of keessatti hammatee kan qabudha jechuudha. Zii laayibaraarii jechuudha. Akkasuma kafaltii tokko malee daawunlood godhachuu dandeessu. Fakkeenyaaf asirratti mee kitaaba tokko barbaaduudhaaf haa barreessinu. Fundamentals of accounting kajoo kana mee haa barreessinu achiin sarchi goona jechuudha. Okay, kunoo fundamentals of accounting isa akkanatti nu agarsiisa kanarratti nu agarsiisa jechuudha. Kitaabilee garaagaraa hedduu of keessatti hammatee kan qabudha jechuudha. Kitaaba kana keessaa feetan buufachuu dandeessu jechuudha. Akkasuma bara isaa ilaaltanii laanguweejii kamiin akka feetanitti buufachuu dandeessu. Fakkeenyaaf mee isa kana haa ilaallu. Fundamentals of accounting kajoo kana kunooti. Inni kun akkuma argitan kana of gadittis kan argitan kanatti ni qaba jechuudha. Feetan gadi kanattis kan isaan fakkaatu hedduu jira jechuudha. Asirrattis yoo ilaaltan bara meeqa keessatti akka kitaabni kun barreeffame hunda of keessaa kan qabatedha jechuudha. Fundamentals of accounting akkasuma daawunlood godhuudhaafis kunoo isa arsitti argitan daawunlood pdf-dhaan yoo barbaadan pdf-dhaan isiniif bu'uu danda'a jechuudha. Daawunlood godhuudhaan asirraa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Fundamentals of accounting qofa osoo hin taane kitaabilee naachuraalis haa ta'u sooshaaliis haa ta'u barattoota yuunivarsiitii haa ta'u akkasuma barattoota kolleejjis kan hedduu isaan barbaachisu jedheen abdaddaa jechuudha. Weebsaayitiin zii laayibaraarii jiru kun jechuudha. Wantoota feetan kitaabilee asirraa buufachuu dandeessu jechuudha. Bara isaa ilaaltanii akkasumatti ibsa bal'aas kan isiniif kennu irraa argattan jeetiin abdadhaa jechuudha kitaaba kanarraa. Kanaaf asirratti nuuf gahaa jechuudha. Har'aaf asirratti dhaabbannaa namoonni chaanalee keenyaaf haaraa taatan akkasuma namoonni miseensa keenya taatan laayik godhuudhaan akkasuma sabskiraayib godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa nu jajjabeessaa isiniin jennaa wantoota garaagaraa hundaan isiniif agaruuf nutti nagaatti isin jechuu barbaanna.